Egaa hordoftoota keenya isinis mana keessan akkasumas bakka garaa garaa teessanii nu hordofaa akka jirtan qophii keenyattis bashannanaa akka jirtan abdii qabna. Yoo yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenya akkasumas imeelii keenyaatiin nu biraan gahuu dandeessu. Namoonni ispoonsara ta'uuf barbaadan ispoonsara nuuf ta'a kottaa oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaa isiniin jenna. Abdii gara keetti deebi'een jira. Egaa Oromiyaan Talent Show dirree bal'aati. Namni fedhe dhufee itti dorgomuu danda'a, itti of ilaaluu danda'a. Sagaleen kiyya akkam fakkaata, shubbisni kiyya akkamii, boru bu'aa buusaa jedheeti egaa gara dorgommii kanaatti kan dhufu. Mee ati egaa ofii keetiif sirba ni qabda. Mee akkamii waan xiqqoorraa nu sirbitamoo? Sagalee keeyyuu asumaan nu si madaaluu eegalla beektee. Gara sirbaatti deebi'ee jechuudha. Gara sirbaatti si deebisuufan deema. Mee Abdii gaafa sirba jalqabdu walaloon jira, yeedaloon jira, sagalee kee baastee of ilaaluun jira. Ati dorgomtee gara sirbaatti seentee moo hawwisoo illee injiteeti mee? Jalqaba akkanumatti shaakalaa turre. Sagalee yoo shaakallu immoo vocal training wanni jedhamu jira. Sagalee sana ijoollee faana taanee yeroo hawwisoo keessa jirru naannoo gaara faayanii akka barbaannetti sagalee keenya baasnee shaakalaa turre. Achi booda immoo hawwisoowwan magaalaa kana keessa jiran keessattuu Adaamaa keessatti hawwisoo adda addaatu ture. Gandarraa kaasee akka sila dura siin jedhe hawwisoon jiitu sun jirti. Amma abittinnaa'u malee odaan nabee godinni shawaa baasa hawwisoo qaba. Kanaaf hawwisoo jiitutti yeroo makamu akkanumatti barataa ta'eeti kan dhaqee deddeebi'aa ture. Of keessatti of baraa ture malee waan dorgomeessi achirratti darbees miti. Gara dhumarratti garuu osoo shaakalluuti kan hawwisoon odaan nabeedhaa naannoo baaturraa garanatti hoggaa jijjiiramu fudhatanii turanii shubbisaa fi sagaleedhaan darbeen achitti waggaa tokko hojjechaan ture. San booda gara albamii dhuunfaa hojjechuutti gara Finfinnee deeme. Jalqaba fedhiidhaan kan itti seenu. Boodarratti immoo yoo gara hawwisoo deemtu hawwisoon tokko si fudhachuudhaaf mucaan kun maaliin hojjetaa? Sagaleen isaa akkamii yookaan shubbisa yoo ta'e shubbisni isaa akkamii kan jedhu namoonni achuma keessatti ogummaa qaban jira waan ta'eef achumatti si ilaalanii calalanii si dabarsu bifa sanaan kan keessatti hojjechaa ture jechuudha. Tole mee wanti osoo haasoftuu hin dhagaye vocal training waan jedhamu jira. Namoonni hedduun sa'aatii qabanatti yeroo qaba yeroon itti vookaalii kana hojjetanii namoonni ganama bosonatti ba'anii hiyyuu namni irribaallee irrifatee ka'ee maali kan hiyyanii maaltu uumame jedhamu jira jedhanii yeroo vookaalii hojjetan kana miira akkamii yookiin sagalee akkamiitu bahame? Yeroo vookaalii hojjennu keessattuu ganama bariifaa sa'a 11tti kaanee ni yaadadha. Osoo waraabessi gara boollaatti hin seenin fa'a ganama manaa baatee naannoo gaaraa yoo deemtu namni irribaan ka'u sima qofa kan deemu yoo namoota tokko ta'een alatti miirri achi keessa yeroo san yoo bakka namni jiraaturra achi siitee yeroo bosona keessatti shaakala gootu kana miirri kophummaa asitti hin dhaga'u maaliif hin hojjettu waan ta'eef ijoollee wajjinis jirta. Garuu yeroo galluu fi deemnus waraabessi karatti nutti dhufee faana sodaachisee beeka. Kuni mudannoodha jechuudha yeroo sirba. Mudannoo xiqqoollee haa taatu. Mee sirbuma sana sirbaati vookaalii kana baastamoo namoonni tokko inni iyyuu jedhani. Iyya sagalee hiyyaa dhageessisu namoonni jedhanii jiru. Namoonni tokko immoo sirbuma sana sirbuu jedhan. Kun garuu vookaalii hojjechuun sagalee bareedaa baasuuf immoo akkamii maaliif? Shaakala sagalee kana yoo gootu tokko of ilaaluudhaaf ati yoo barbaadde sirba mataa keetiin kaatellee gochuu dandeetta. Garuu immoo weellistoonni adda addaa jiran kan sagalee gaggaarii qaban sirba bareeda sagalee bareedaadhaan kan hojjetanii sirba isaanii sana caqastee sirba sana dhageeffachaati fakkeessiteeti kan hojjettu. Hawwisoo keessatti illee shaakalli sagalee hin jira. Sagalee kana shaakaluun jira. Hawwisoo keessatti hojii manaa si kennan san fudhatteeti kan ganama galgalas haa ta'u yeroo sagaleen yaa'a qabu akka of caqasuudhaaf waan akkasii hojjetta. Cal'isaniituma iyyuulleen humnaa ol hin yeedaleessitu yoo ta'e hin bareechitu yoo ta'e akkanumaan sagalee kee baastee iyyita yoo ta'e waan baay'ees waan qabu. Kanaafuu vookaalii yoo hojjenne yeroo hundaa yoo shaakallii taasisne
yoo sirbitullee sagalee bareedaa baasuu hin dandeessu jechaa jirta. San jechuun namni amma vookaalii hojjetu nama moor kana caalaa sagalee kiyya bareechuu barbaada. Sagaleen koo kana caalaa haanaa bareedu jedhee of laalutu shaakala akkasii godha malee uumamaan namni lafaa ka'ee sagalee uumamaa kennaa qabu jira. Kennaan akkasii sun immoo vookaalis hojjettee hojjechuu baattee uumamaan kenna sagalee sana qabde yoo ta'e xiqqoma shaakala xiqqoo si gaafata. Dirqama miti jechuudha. Keessattuu namoonni immoo gara aartiitti seenuun irratti yoo of laalan irra gaariidha. Namoota aartii quba qaban, namoota sagalee qaban, namoota immoo ogummaa muuziqaa qaban, kan shubbisaa qaban itti dhiyaatanii akkamitti shubbifamaa akkamitti sirbama jedhanii gaafachuun dirqama jedhee yaada. Ayyee galatoomi. Amma immoo gara beettiin deebi'a. Leenjii hedduudha kan ati kennaa jirtu. Namni tokko dandeettiin isaa erga ilaalame gara mo'ataas gara dorgomaattis deeman. Oromiyaa Talent Show kana dorgomuudhaaf namoonni har'a yoo namni kun qophii kana yookiin taalentii kana irratti mo'ataa ta'ee darbe namni sun bakka guddaa ga'ee boru leenjisaas ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu dorgomanii of ilaaluun kuni bu'aa qabaa fuulduratti waan jedhu akka tikaastu barbaadeetanii namni amma gara hawwisootti seenuudhaafis dorgomiiti kan inni seenu. Iddoo kanatti Oromiyaan Talent Show keessatti abbootiin seeraa namoota dandeettii garaagaraa qabantu achirratti yaada kennaa. Kan shubbisuufis, kan diraamaa hojjetuufis, kan walaleessuufis. Namoonni kun asirraa muuxannoo argatanii fuulduratti bu'aan isaan buusuu danda'an kana jettee akka nuuf ibsituu barbaada. Galatoomii namni amma karaa shoo kana dhufee yookiin nam tokko nam beekaa yookiin nan danda'a jedhee kan dhufu yookiin immoo ani sirriidha jedhee dhufu. Tokkoffaan baratee deema. Boru namoota dogoggora karaa dogoggorarraa kan jiran lakki karaa dogoggora qabattee dhufteerta. Kanaafuu kuni ati amma rukuttaan kun ati amma rukuttaa kan jirtu kun sirrii miti. Jettee waan san barateet boru waan san akka sirraa'u ni goota jechuudha. Lammaffaan immoo konfidensii akka qabu ni goota. Namichi sun boru ati sirriidhaa sirriitti rukutteertaa waan san sirriitti fiddeettaa yoo jedhu mucaan sun tarkaanfii tokkodha kan deemu. Konfidensii qabatee deemaa jechuudha. Sadaffaan boru mucaan amma achirratti yookiin sirriitti waan san qabatee kan deemu sun hawwisoo keessa ni filatama. Of danda'es akka deemu ni goosisaa jechuudha. Akka promooshinii keenyaatti jechuudha. Yookiin immoo akka abbaa seeraa tokkotti mucaa sanis achirratti selektii gochaa deemta. Hojii boru dhufuuf mucaan kun sirriitti bakka aadaa sirriitti ni beeka. Waan tokkorra yoo fayyadamne bu'aa nuufis isaafis bu'aa buusuu ni dandeenya jenneet waan san selektii gochuu ni dandeenya. Kanaafuu bu'aa ni argata jechuudha. Karaa promooshinii kana dhufeet dorgomee waa tokko yoo mo'e bu'aa ni argata jeetanii yaada. Kanaafiyyuu show kana Oromiyaan Talent Show yoo dorgoman bu'aalee kanaadha ni argatu. Argatan jechaatiin jirta guddaa galatoomi. Keessaa yoogaa kun Oromiyaan Talent Show bu'aa guddaadhaan ofii kiyyaaf akka kiyyattis yoo ni fudhadhu. Wanti kun bu'aa qabeessa uummata keenyaaf bu'aa gaariidha kan inni buusu jechuudha. Namoonni as keessatti leenji'anii yoo ba'an boru uummata isaaniitiif firii gaarii akka isaan buusanidha. Kanaafiyyuu Oromiyaan Talent Show galmaa'uudhaaf 800 OTS jettanii maqaa keessaniif bakka argama keessanii ibsuudhaan galmaa'uu ni dandeessu jennaani. Abdii gara keetti immoo deebi'eeti hin jira. Mee Oromiyaan Talent Show namoonni dorgoman namoota leenji'an ta'uu qabu moo dandeettii uumamaa qofaa warra qaban ta'uu qabu moo mee namoota akkamiiti mee? Namoonni gara keenya dhufanii namoota akkanaati yookaan leenjitan malee hin dhufina yookaan leenjaa jennes dirqisiisuu hin dandeenyu. Garuu immoo akka gabaasa SMS keenya laallee fi namoota nu bilbilanitti namoota aanota adda addaa irra jiran godinoota adda addaa irra kan jiran fi bakka adda addaatti
dhokatanii kan jiranii fi namoonni kun dandeettii isaanii baasuu namoota barbaadanidha. Keessattuu fedhiin isaanii Oromiyaa Talent Show irrattis dorgomanii boodallee gara hawwisootti gara aartii kanatti gara itti dhufan barbaadu waan ta'eef kan dandeettii qaba jedhe karaa shubbisaanis haa ta'u gara sagaleetiinis haa ta'u dhufuu qaba. Namni leenjii malee dhufe yoo jiraate laalamee namni kun leenjii barbaachisaa bakka leenjii sana galee leenji'ee achi booda immoo of sirreessee deebi'ee calalamee akkasitti sadarkaa badhaasatiif gahuu danda'a jennee dandeettii dhuma isaa laalla. Namni tokko lafumaayyuu ka'ee yoo dhufe dandeettii shubbisaa sana yoo qabaate kan sagaleessa yoo qabaate in hirmaachisnaa. Garuu immoo rakkoo qaba yoo ta'e waan fooyyeffatu yoo jiraate gara namoota shaakala yookaan leenjii kennanii sanitti deemee leenjii sirreeffatee deebi'a jechuudha. Ayyee galatoomii. Tole abbee gara keetti deebi'eetiin jira. Namoonni osoo waa takka leenji'iin callisanii yoo baadiyyaarraas dhufan yoo sirba baafasuudhaafis ka'anii leenjii tokko malee dhaqanii yeroo isaan itti istiidiyoo seenanii sirba baasanii sirbi isaanii bahee argan yoo sirbi sun ilaalamu garuu hir'ina hedduudha kan inni qabu gama sagaleetiin gama aaktiingiitiin akkasumas immoo gama shubbisaatiin hir'inni ni jiran. Mee kuni maalirraan ka'eeti? Atamma daayiriktii ni goota shubbisa irratti leenjii ni kennita. Gama sagaleetiin immoo sagalee fi meeshaan fa'aa yeroo itti waliin simne jira. Sagalee namni sun sirbee fi meeshaan yeroo itti waliin hin fa'aatu jira. Kun immoo maalirraan ka'eeti jetta? Egaa nuyi istiidiyoo of kan danda'e qabnu jechuudha. Nuyi kan hojjennu hojiin keenya daayiriktii gochuu kiroogiraafii hojjechuudha. Rakkoon kun kan jiru istiidiyoo keessadha kan jiru. Namni tokko oduu hin danda'in sirbuuf yoo dhufu yookiin immoo riitimii fi sagaleen isaa gargar yoo ta'u yookiin immoo iskeelii yookiin meejera tokko kan jedhamu ni jira. Isa fi sagaleen isaa waduun simatiin kan sirbanii namoonni hedduun ni jiru jechuudha. Lakki ati rakkoo akkana qabda kanaafuu ammaaf akkanatti sirbuu hin dandeessu kan jedhamu namni tokko yaada akkana kan kennu yookiin immoo asumatti si barsiiseetan waa tokko sirreessaa kan jedhamu hin jiru istiidiyoo keessa jechuudha. Kanaafuu rakkoo istiidiyoo yookiin rakkoo akkanaa baay'eeti. Kun rakkoo akkanaa baay'eeti. Namoota qindeessan muuziqaa namoota qindeessan kan isaaniiti rakkoo isaaniiti. Kanaafuu namni tokko ni dhufaa kompiitaraan waan hojjetamuuf waan sun sagalee isaa ni furatu editingiidhaan riitimii fi maal tokko sirreessanii mucaan sun sirbe sun akka bahu ni godhu jechuudha. Sirbi sun karaa keenyaatti yoo dhufu hojjetameeti kan dhufu waan san naaf dalagii jedhee ni dhufa. Nuyi achirratti kan hojjetamu maa'inni sochii kiroogiraafii fi daayiriktii qofa waan ta'eef waan sun kompiitaraan hojjetamee waan dhufuuf nun immoo furannee karaa kilippitti ni jijjiirra jechuudha. Yookiin ati yoo hin hojjetin mucaan sun bakka biraa deemeet waan dalaguuf lakki kun rakkoo akkana qabdaa deemiti sirreessi jettee yoo itti himtu lammata si biraan dhufu mucaan sun. Achumaan namoota biraa waliin waan san dalageet ni dhufa. Nuyi akka yaadaatti kun rakkoo qaba. Kana godhee. Yookiin immoo istiidiyootti deemiti yookiin akkana sirreessi. Sagaleen kee waan biraasaa, riitimiin waan biraasaa, muuziqaan waan biraasaa jettee yoo itti himtu akkasi jedheet inni waan san qabateet nama biraa yookiin kaameraamaanii biraa waliin deemeet waan san dalageet kilippiin sun yoo bahu ni argita jechuudha. Namoota yaada kana nuyi yoo itti kenninu namoota biraa waliin dalagee waan sun ni baha jechuudha. Na rakkoon kun tokko jedhee kan jalqabu eessa? Istiidiyoo keessa yookiin namoonni qindeessan yookiin muuziqaa kana kan qindeessan waliin rakkoon kan uumamu achi keessatti uumamaa jechuudha. Kanaafiyyuu inni sirbuudhaaf dhufullee qeeqa hin fudhatu hir'ina sanan qabaa jedhee hin laalu achumarraan bada. Kanaafuu qarshii waan qabuuf qofa namoonni qarshii waan qabaniif qofa kan dhufan inni jiru. Amma mucaan tokko maal naan jedhee namoonni sagalee kan qaban qarshii hin qabanii namoonni sagalee kan hin qabne qarshii ni qabu maalaa goonuu jedhe. Wal bira fiduu jechuudha.
Hordoftoota keenya qophii keenya tokko jennee jalqabne gara xumuraatti finneetiin jarraa akkasuma kunoo abbaa promooshinii miidiyaa Abdii Luuccee fi akkasumas ogeessa kiroogiraafaraa fi shubbisa aadaa fi ammayyaa Abebaa Tolesaa wajjin ta'uudhaan har'a keessummoonni keenya isaan turani. Ogeessota kaameeraa akkasumas gama daayirektiingiitiin namoonni nu faana turan ogeessi kaameeraa keenya nu'oo guddataati. Qophicha immoo keessummeessuudhaan beeksisuudhaan kan isin faana turan moonetti beeksisaati. Aga torbanitti nagaan nuuf tura horaa bulaa ulfaadha.